Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Adaabee aanaa Solloqqee Dongorreetti mariin uummataa kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachise gaggeeffame. Marichi bakka bu'oota uummataa mana maree magaalichaatiin dhimmoota misoomaa, bulchiinsa gaarii fi nageenya irratti mari'achuuf kan qophaa'edha. Hirmaattoonni marichaas akka aanichaatti jijjiirama haala nageenyaa irratti mul'ateef gammachuu qabaachuu ibsaniiru. Nageenya mirkaneessuu keessatti caasaan sadarkaadhaan jiru I think gatii itti kaffale natti fakkaata jechuudha. Nu irrafna hangama kootiin hojiin kiyya barsiisummaadha, ogummaan kiyya barsiisummaadha, narrafa akka nan irrafu namoota gatii kaffaletu jira jechuudha. Ganda keessa deemanii halkan qorra rooba odoo hin jedhin gatii itti kaffala waan ta'eef jarri sun galateeffamuu qabu jechuudha. Komiin akkuma jiru ta'e. Kanaaf isaan san yoo jajjabeessine malee booda dadhabanii nuffanii nu biraa duubatti deebi'uun jira waan ta'eef. Bu'uuraalee misoomaa ilaalchisee hanqinni gama bishaanii, daandii fi buufata fayyaatiin jiru akka isaaniif furamuuf gaafataniiru. Karaan qabna. Qabeenya horanne garamiin akka gabaa fidannu hin qabnu. Hin beekan amma biyyi kun hin beeka. Waan ormi iyyatuuf miti kan iyyannu. Waan ormi jedhuuf miti adda keenya. Adda. Mootummaa kanarraa garuu tajaajila baay'ee arganneerraa karri biraa baay'ee itti jijjiiramanii guddataniiru. Mootummaan kun iyyata keenya waan guddaa bishaanuma achitti qulqulluu duunuu baase waan biraan jennu bishaan karaa kanuma duunuu kenne ibsaa hafuun. Kanaaf tokko rakkoon kan bakka kun hin jirretti immoo akkamitti guddanna akkamitti jijjiirama. Iddoon mana yaalaa nu hojjetame dubartoonni keenya haadholiin keenya deechuun teenya akka nu ilaalamu karaanis nu tolfame Dongorree Rukeettii keessatti manni yaalaa hin jiru. Dongorree Hurufa keessattis manni yaalaa hin jiru. Dubartoonni keenya baay'ee harcaatii qabu. Dubartoonni keenya inni dukkana keessa jiru, inni dhokatee jiru, inni dhukkubsachaa jiru of dhoksaa. Dooktarri dhufee ilaaluudhaaf iddoon itti ilaalu hin jiru. Afyaa'in mana maree aanaa Solloqqee Dongorree obbo Xaasoo Waaqayyoo fayyadamummaa hawaasaa caalmaatti mirkaneessuuf nageenyi murteessaa ta'uu dubbatan. Hojiiwwan hojjetamu kana hunda kan hojjechuu dandeenyu yoo nageenyi jiraate ta'uusaa sirriitti beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf hundi keenya aanaan kun waggaa 2-3 irraa akkam akka ture hundi keenya hin beekna jechuudha. Waan mana keessaa ka'aa ture akkuma jirutti ta'ee ammas tumsa uummata kanaa kan barbaadu ta'uu isaati jechuudha wanti baay'een. Bulchaan aanaa Solloqqee Dongorree obbo Said Hussein milkaa'ina gama nageenyaan argame cimsaa rakkoo bu'uuraalee misoomaa hawaasichaa furuuf ni hojjetamaa jedhan. Nageenya waaraa mirkaneessuudhaaf hojiin hojjetame bal'aan jijjiirama fideera. Amma nutis humna guutuudhaan fuula keenya gara misoomatti deebisaa jirra jechuudha. Jalqabbiin jiru jira. Oromiyaa irraa gara Nayyeetti daandii hojjechuun jalqabameera. Mana qopheessaa magaalaa waliin qindaa'uudhaan hojiin hojjetamuu jalqabameera. Oromiyaa irraa hanga Nayyeetti yookiin hanga Dongorree Furdaatti maashinni galee hojiin hojjetamuu jalqabameera hojiin daandiidha. Similaarlii waan achitti jalqabame san gara Rukeettiitti fiduun waan achitti jalqabame kan Hurufaatti walitti fiduun karoora keenya ijoodha jechuudha. Karoorri keenya ijoon zoonota keenya kana bu'uuraalee misoomaatiin walitti hidhuudha tokko. Kanaaf kana gochuudhaaf jalqabbiin jira. Jalqabbii san cimsinee magaala wajjin taanee mana qopheessaa magaalaa waliin karaa qindoomina qabuun hojiin hojjetamaa kan jiru ta'uusaa sirriitti kaasuun gaariidha. Rakkoo bishaanii furuuf hojii waajjira bishaanii magaalichaa waliin hojjetamaa jiruun zooniiwwan tokko irratti ujummoon bishaanii diriirfamee gara xumuraarra ga'uu ibsan. Gaafii bishaan dhugaatiitti wal qabatee jiru bishaan magaalli keenya akka pirojektii ijoo tokko godhamee irratti hojjetamaa tureera. Parshaalii zooniiwwan muraasa irratti deebiin argameera jechuudha deebiin. Zoonii Yaayyaa irratti rakkoo bishaan dhugaatii hin qabu. Daabi irratti akkas, Haroo Qarsaa irratti akkas jechuudha. Sababbiin isaa bishaan haaraa pirojektii haaraa sadarkaa magaalaatti hojjetamaa ture gara hojiitti waan galameef. Weraas garuu zooniiwwan gara gadii jiran kana irratti bu'uuraalee misoomaa san babal'isuun nu hafaa jechuudha. As dibibbisaa keessatti ujummoon diriiraa jira. Afyaa'in itti aanaa mana maree magaalaa Adaamaa obbo Tamasgeen Kabbadaa fedhiin aanichi qabu gama hundaan akka guutamuuf hirmaannaan hawaasaa murteessaa ta'uu himan. Isin waliin cichoominaan yoo kan hojjetamu ta'e
bu'aan argamu olaanaa ta'uudha jechaadha. Isinis har'a gaafattanii too hangaltan qofa osoo hin taane itti deddeebi'uu qabdan jechaadha. Dubbii teenya sana eessan geessanii maaliif furmaatan argamne, maal isin deeggarru, maal isin cinaa dhaabbannu jettanii too hordofuu qabdan jechaadha. Sadarkaa zoonii keessanitti, sadarkaa garee misoomaa keessanitti wantootni bal'aan ka'ee jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf hordofii barbaadaa kan jedhu sun sirriitti qabatamuun gaariidha. Akka hooggansaatittis wantoonni hawaasni amma ka'e karoora keessatti hoo qabatamee irratti hojjetame gaariidha waan ta'eef. Gaaffileen hawaasa biraa kaan furmaata akka argataniif ammoo hordoffiin akka taasifamus ibsaniiru. Wanni komii hawaasa irraa ka'e akkuma isinii kaasee jira. Nu biratti qofa anis hanqa fudhadhee deemu fudhadhee biiroo kiyyan kaa'u waan ta'eef jechaadha. Isaanis hordofuu qaban jechaadha. Kanaaf isinillee maaliifan hordofaa isiniin jedhe waan irraaffatame waan akka inni irraaffatamneef hojii keessa akka galamuuf sosochoosuun isinirra jira kan jedhu irraa kaameeti waan ta'eef yeroo gabaabaatti maaliif han jedhu san nutis gama keenyan dhimmicha yoo qulqulleeffannee too itti deemne gaarii ta'a waan ta'eef Sa'iidoof waantis kana maa irra ga'an jedhan walii bilbiluu dhimmicha akka yeroodhaan furmaata argatu kennuun barbaachisaadha.